haa qabbanaa'u malee keessi keenya oowwaadha. Keessi keenya gammadaadha. Uumaa rabbiiti. Rabbii qilleensa bakka garii gubbaa godhu warra Awustiraaliyaa oowwahama keessa jirta Awustiraaliyaa. Sa'aatii kanatti jechuudha. Sa'aatii kanatti immoo ilmi namaa kun cabbii ta'u dhiyaata. Ameerikaan ganama hunda ka'ee faasiidhaan muka makiinaa isaarraa cabbiitu faasiidhaan karaa qotaa sa'aatiin meeqadha dhufee manni guddina akkasuma Ameerikaa baay'inaan akkanatti wanti ijaaramuuf barra. Akkanatti ijaaramuuf namni keenya akkasuma ijaaramuuf biyyatti illee. Akka Ameerikaatti mana ijaaradhee istaadiyeem san fudhate. Daasee biyya keessa. Jarri cabbiif ijaaradhe. Jarri cabbii ijaaradhe. Wanna walumatti wayita jiraan Ameerikaa garagalla. Saniif yoo rabbiin fedhe inshaallah akkanumatti naannoo dhayne bakka geenye qaamaan ofii keenya qofaaf daawwanneen dhiifnu isinillee daawwachiifna. Dhuunfaadha galatoomaa warra qeerroo magaalaa Imaaraat bakka adda addaa jirtan hundi keessan galatooma. Deeggarsa sagantaa lubbuu qabu sagantaa seenaa. Sagantaa akka yaadneef akka tilmaamnee olitti agarre gootanii akkasuma cufa keessa rabbisin haa jaallatu. Shukran dadhabina arraba kiyyaatu akka itti isin galateeffatu dhabe malee keessi kiyya hedduu isin galateeffate. Arrabaan baasuu dadhabe malee. Gaafa garii namni gariin yoo dubbachuu dadhabee bahu imimmaan isaa san bishaan hin jedhan. Jechi gariin dadhabee afaaniin bahuu dadhabee bishaan uffatee ija keessaan deebi'a jedhanii. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Dhumarratti warroonni amma bilbilaan laayivii kana daawwataa ol baanu malee jettanii nu cinqaa jirtan galatooma ulfaadhaa dhugaa dubbachuuf laal amma harki kun waa qabatuu hin danda'u qorrarraa kaka'e shayni kennallee nu jala qorratanii waan jiraniif gadi buunaa nu dawwala bakka isinitti himnaa wal arguu dandeettu inshaallah. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. እና ወሪ nu daawwataa turtan kana fakkaata jabalsuuf jechuudha. Irraa gadee isaa akkana fakkaatame irraa gadee isaa akka kaameraa isin ijoollee isin daawwachiisa. Hafiit wayye okay. Bakka amma gabbuuf deemnaa gara konkolaataa ofirraa deemaa jechuudha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا سنجايبات تيك توك warning جرجر. live cold harm. cold harm ناولي رجل. ها؟ قالتهم تيك توك انه يادو كده كور اللي لايف اورومون لا نمنا فان اورومو دبدوبت فيا كده لا كانوا لا future in the life cold harm your health okay ثاني تو نجي ثم كان ور لايف دي ما سرا غرمنا warri hin fixeen jenne amalaan uu gadi bu'uuf deemaa jirra amma ofirraa gara lafaatitti jechuudha. Mee quraana tokko isinii qaraarra sheebsa guyyama mara maal isinif fakkaata garuu quraana qabaa seeraan qara wayii isinif fakkaatamu adaban taane kama dhugaa sagalee kiyya kana akkami eeydane haqiiqatti bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. صدق الله العظيم. لك على أساس أنا مستهل
نقرأ نقرأ أنا الشيخ الثاني قالوا أنا كزانقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. التجربة. الله أكبر. يا ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله. نمني قرآنك وما قاموا قمت سايمو بالرأة. قمني يرو كمو بالرأة كتو فينا قرآن ربكم التفسي. نمني قرآن كيس سنجري أكمل أولاد الرسول ما أنا كيس مال تلقاه. شراريتي راموتي سيسانتو تكنا تلقاه يجوا. قرآن نبانا وامبروت بكمو يجوا كنا قبابت. مالي برجوك وقت كيس بشانغنا إنك بكمو كل رسول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walumaa galatti iddoon jirru magaalaa Al'ain Jabal Hafiitiin gubbaa turre jechuudha. Turtii Jabal Hafiitiin gubbaa qabnu xumurree jirra. Warroonni as jiraatu kenna argitanii gamana dhufaa jiraatan yoo jiraate hin dhufina bu'aa jirra waan ta'eef jechuudha. Hedduu naannoon kun qorraa fi ulfaataa waan ta'eef gara bu'uutitti deemaa jirra. Yoo danda'ame ammoo magaalaa keessatti iddoo jirru isiniif himnee wal agarru ta'a. Kanaaf waan nu hordofaa turtaniif galatoomaa ulfaadha. turtii gaarii yeroo gaarii qabadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.